seenaanin abbootii teenyaa dhaga'uus seenaa nama cabsu onnee nama daa'u seenaa musiibaadhaati. Kaniin amma seegaan dhaladhe nurratti taatuma harkaa guddadhe kunis seenaa musiibaadhaati malee takkaa gammachuu uummata kiyyaa hin beeku. Gammachuu tiyyataniin harkees gadda uummata kiyyatu narraa balleesse jiruu tiyya hunda balleessite jechuu kiyya akka dhuunfaa kiyyaati. Isa kaanis jiruu isaa balleessitee ilmaan irraa hongeessitee qabritti galchite jechuudha. Kan maraachitee dirreerra oofte jechuudha. Kan wal jibbisiiftee wal nyaachifte jechuudha. Sahiya moo sahiyaa miti? Yookaan rabbi sodaattan taate ilmaan islaamaa malee lafa tana jalatti ilmaan islaamaa malee sa'aa tana keessatti as keessatti eenyumaa warquu fedha. Ilmaan islaamaa jecha tokko as hin deebisan waan ta'eef. Na wajjin rabbii isaanitti boo'e waan ta'eef. Ni beekan waan ta'eef musiibaa tana. Musiibaanoo badii teenyaaf nutti dhufte. Kiristaanni gaggaariin ni jiran. Waaqeffataa gaggaariin ni jiran. Ka tokkummatti amanu jechuudha. Tokkummaa isa dhugaatti. Nama tokkummaa isa dhugaatti. Hoggaa amantii keenya gaggeessinu feene kun waan biraati waan ta'eef anna like mandhimaan kiyya hunda kana gara nagalee jira jecha hamaa dubbadheetii waa balleessa jecha hamaa akkaan dubbadhus ni beektan jechi tokko hin kan feene dhaggeeffadha san booda immoo walitti naqamuutu dhufa akka malee yookaan rabbi sodaatan. Takkaa gammachuu matana arkee hin beeku. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Mi'a filmiyaa badin teenya akka kana nu goote shakkii tokko hin qabu. Shakkii tokko hin qabu. Duuba gaa amma musiibaan guddoon tamana hidhaa Suudii tana. Tamana hidhaa Suudii tana. Iyyine eega iyyine booda mootummaan lamaan biyya Itoophiyaatii fi Suudiidhaan wal dhabbii guddootu jidduu jira. Wal dhabbiin tun mootummaan Suudiitis akka malee dhaggeeffadha. San booda waan tokko eega dubbanne booda laal dubbannee miti. Eega dubbanne booda gara furmaatatti deemnee raawwachuudha. Anamma jechi rabbiin irratti qara'amu isaa rasuula irraa jalqabee nurratti qara'amutti jira dhageewutti jirra ulamaa'iidhaanis daa'iidhaanis. Nurratti qara'amuu isaatii dhageenye barannee jirra. Waan dhageenye san gara hojiitti jijjiiruudha amma kaafe jijjiirree jirra hin jijjiiramne itti fayyadamnee jirra itti fayyadamne. Itti fayyadamuu dhabuun isa kana nurratti fide hiyyummaa nurratti fide gabrummaa nurratti fide balaa hedduu hoggaa nurratti fide jecha kana rabbiitu nuun jee afaan oromootiin hin sii himutti jira malee. Jechiin siyaasaa jiru quraan afaan oromootiin hin sii himaa jira. Inni taayi kanatti haasawa namaa waliin galle'an. Haasawni ilmi namaa haasawu maal ja'a kadiirnaan ja'a afaan oromootiin hin quraana siif haasawutti jira. Hangaan islaama ta'etti quraanaan hukumii godhadha waan ta'eef.
yaaki sanyiti kan hidhaminis kan hidhamees anfariirtanii jirtan anfariirree hoggu takka kaan tumana hidhatti gala hoggu takka abaluu keessantu du'e nuun jedhanii raatoyne garuma qabannu wallaahi hoggaa tokko nuu bee tokkotu asiin seena subhaanallah kanatu gaa sammuu tiyyatana hunda gara nagalchee beekadhu hoggaan asiin kanatu wanta jee asiin Ajaalun du'e naan jaa hoggaan kana asiin bee Jawaartu asiin hidhaa seene naan jaa kana jalaan maraachutti kaa hoggaa asiin kana jee Abduu Jabbaarii asiin kute naan jaa akkasumatti numriitiyya hoggaan asii wanta jee Maamad Amiinitu asiin kute naan jaa hoggaan kana jalaa bee jee ammas Amaanu'eeli naan jaa sammuutiyya namaraat hoggana obboleeyyan kiyya jaalalaan beekaa miti jaalala shanyiitii miti biti moroo gosu mucaa xiqqaa jecha akkasitti maraattee miti saboo anoo akkamittiin hin maraanne isinii kanaasa yaa obboleeyyan kiyya kun hundi jaalala nu barsiisuudha kaawoo fakkeenya jaalala Oromoo sirraa fudhadhu kaawoo isin irraa to'ine jira kee sannan nu dhadhamaasanii misa jedhana innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun hay amma eda unni namaa unnen nama akka nama qabrii seenee laadiin walitti qabdeet laadii walitti si qabdee kalee afaanii funyaaniin si baafti jaami osoo jiru ilmi namaa hoggaa kaleen isaa funyaanii fi afaaniin baatu shet Allahu akbar mootummaan lamaan jidduu wal dhabbii guddootu jira jallaa lama muziibaa mootummaan lamaan wal jiddutti ummanni azzabaa jira ummata kana mootummaa lamaan tu wal dhabe maas waan isin ajaa'ibu muziibaa laala amma kana jechuun akka hiikaa ma'anaa rabbiitti rayyaan rabbi rahmata isaa godhu daa'ima isaan daa'ima akka rayyaan miliyoona meeqa dhabne yaaboo please teenya gatiin qabdu malee hundi keenya uni jirra jechuudhaaf nin qaanfadha anamma lubbuudhaan jirra jee ulaagaa namummaa himuudhaaf nin qaanfadha nuti lakkoo isa jeemmaas zeerootti illeef lakkaa'u nin yeellaawa nin qaanfadha zeeroo gadi lakkoo isi wayii jira hin jiru duubaga rayyaan san asirratti fakkeenya example nu kaaya yeroo hedduu maalin jee kaleessa afaan Oromoo akkatti dubbannu habarruun jee akki afaan Oromootti dubbachuu barri kunis ulamaa irraa habarruun jee daa'ii irraa habarruun jee afaan Oromoo nuti haasofnu kun afaan shayxaanaati jee afaan furmaata nuuf hin qabu مالي في فان شيطانات تقو بسم الله لما ده دليل القرآن عنك ولو ناتش ساكو ماركتانك إبلو جارتي ماريو كده فرماتا فان فرماتا تيمي إبلو دلتك ماريو كده أسين بي أسين ماريو كده مي موتو ما نبلو أسي والنياتي إبلو أسين الربسي مال كده إبلو شنجي كان الربسي بلا شما كانت أفا ولو ناتش سويتشو كينيا أفا نفدوان كاميتشو كاليتون أفان كينيا لاك أمي بدي جتشو لنا ما أكلي في سموك أبوف دمك الله أكبر